Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa ani nagaa fuudha. Egaa gidduu kana aalis naam jechuu didee rakkoo koo hundaallee hin beektu. Baay'een keessan yaadallee naa hirtanii gorsa kan naa laattanis hin jirtu guddaa galatoomaa isiniin jecha. Baroonnanii sabiskiraayib gochuun na bukkee dhaabbattanis guddaa galatoomaa isiniin jecha. Ragaa warroota biyya Arabaa jirtan hunda keessaniif dhaamsa qabadheen dhufe. Dhaamsichis maali jettan waa'ee seenaa koo ilaallate baay'een keessan akka barumsa isiniif ta'uuf irraa hubadhaa hin goominaa kan jedhamu barumsa isiniif ta'a. Baay'een keessanii adaraa keessan hin dabarsinaa isiniin jaa. Egaa innis maali? Ani har'a viidiyoo kana hojjetachuu dadhabuun koollee as bahee gidduu kana baay'ee mataa dhukkubbii natti ta'ee baay'ee of dadhabee bakka ani ka'us taa'us boo'icha malee waan tokko hin beeku bakka waanii. Garuu kun maalirraa kan ka'e utuu beekumsa qabaannee utuu dursa ofiif taane irra ta'e kun hin jiru ture. Garuu maal kun dogoggora kooti. Dogoggora koo wallaalummaa kooti. Baay'een keessan akkanarraa barattan hin barbaada. Adaraa keessan barumsa isiniif ta'a bira hin darbinaa isiniin jedha. Egaa warroonni biyya Arabaa jirtan dursa namaaf utuu taane jaallanna. Utuu nama fayyadne jaallanna. Malee nu of hin ilaallu. Hankeenya teelaa goone nama too fayyadne jaallanna. Maaliif akka ta'e naan galle. Ta'e jarri sammuu nama keessaa fuuti ta'e hin beeku. Maaliif kun tokko lama miti hunduma keenya. Egaa maatii kiyyallee utuu jijjiirree obbolaa kiyyallee utuu jijjiirree utuu guddifnee kaan immoo utuu barsiifannee iddoo guddaa geessifannee kaan immoo maatii kiyyatti mana ijaarree koorsifannee jennee yaadna. Garuu maatii kiyya durii miti. Maaliif isaan erga biyya Arabaatti nama ergatanii bakka namatti jijjiiramu. Kunis immoo dhugaa rabbiiti. Sassobaa miti. Maaliif akka ta'e hin beeku. Bakka ijoollee isaanii biyya Arabaatti ergannaan sawaayii birrii malee bakka ala isaanii ta'uu keeyyuun si dagatu. Kanaafiyyuu erga akkas ta'e maalirree amma toora rakkoon tokko namarra ga'e bakka anillee ofirratti argeera. Isa kan namaayyuu miti. Kan isa ganaa arguuyyuu miti. An argeen jira. Maaliifi amma abbaan manaa kiyyallee birrii kun harkatti fixee sammuu koo nama raajjee dhugaa rabbiitti baay'een keessan hin beektu. Seenaa koo gadi fageessee isinitti meera. Birrii koolleen harkatti fixee bu'aa ture maraachaa ture. Amma ammaatti kun nan bu'a taa'us ka'us. Maatii kiyyallee akkanuma gargaaraan ture. Akkanuma rakkoo keessaa baasee gargaaraan ture. Har'a garuu sammuu koo abee bakka maraachuuf maraadhee biyya tangala bakka nagashuuf jenna. Maatiin kiyya kanaan keessaa bahe haati kiyya maal naan jetti asnatti hin deemiini naan jette. Kun haadha afaan haadha keessaa bahaa jedhee yaadu. Asnatti hin deemiini maal barbaacha uftaa achi bataa'ee hojjeta'u naan jette. Egaa maraadhee sammuu koo abee isa kaman ganaa hojjedhaafiire. Moo reeffi ishee haa dhufuu? Ani ishee yaadde. Isheen maaliif ree? Birrii ishee nyaachuu bartee akka garaa isheetti jiraachuu bartee bakka dantaa keetti bakka dantaa keetti. Maan irraa qabdee? Yoon du'es na awwaalachuuf fakkaata. Kana yaadni warraa baay'een keessan warroonni akka koo dogoggortan hadaraa keessan of eeggadhaa. Abbaa mana hidhattanii haadha kiyyattanii abbaa kiyyattanii obbolaa kiyya jijjiirattanii warroonni akka koo dagattan hadaraa keessan of eeggadhaa dhugaa rabbii. Maaloo akka kana cunqurfamnee akka kana akka sareetti ilaalamnee nuti namuma tu biyya keenya jiraanne namuma kabaja qabu tokko. Garuu asitti kabaja keenya hin beektu.
kasareetti malee akka namaatti nu ilaalu miti. Kana keessaatiin nuyi garuu hannu isaan gargaaru. Isaanuu waa'ee birrii malee dantaa keenya hin qaban. Gaafa nuyi galleewu an salphatee jiraatu eenyu unu. Kanaafiyyuu dursa otoo isaan hin fayyadiin dura maal gochuu qabna ree? Of fayyaduu qabna. Anis baay'een dogoggore baay'ee. Abbaa manaa kiyyee hin amaniin adeemna. Abbaa manaa keessan daa'ima waliin qabnattanii hin amaniina. Matumaa hin amaniin arga kooti. Maaliif inni erga uummati biyya Arabaa deemtutti bakka si jala shimnaa bakka si malee jaa lubbuu goojaa garuu gaafatachi deemtee birriisa takka ugu birriisa takka nyaate maal jaa bakka inni durbaa achiiti barbaaddata bakka birriyootee han erguu anaa warra biyya Arabaa jirutu erga birrii kanaafiyyuu inni achi deemee hangaraasaatti jiraata akka garaasaatti nyaate uge baa bakka dubartoota achiiti qaba maatti si barbaada ree? Eenyu ugaa qaba maatti nama barbaada daa'ima ramaa qaba. Ani kaleessa wajjin jiraachaa turre hara maal jedhee waan tokko hin yaadu jireenya keenya waliin guddifanna jedhee yaadhas taa'e. Ani garuu akkas ta'e yaada. Inni maal yaada? Achi bakka quufni galee nyaata akka gara nyaataa. To'an tokko sammuutti maraate kushina Arabaa keessa birrii ergu tokko maaltu nama gasha? Maaltu nama gasha? Birrii makeenyaan fuusimna bakka abbaa manaas. Birrii makeenyaan akka barbaade taasisna. Nuyi abbaa manaa qabna gaa. Abbaa manaa qabna inni birriitti ergina gadi. Egaa mana nu ijaara gaa. Mana nu ijaara inni itti gad ergina. Birriin keenya eenyu nyaata? Mana ijaarama otoo hin taane inni gursummootatti fixa birrii. Nuyi nadheenumaaf hojjenna. Malee waan tokko hin jiru. Mana ijaaramus hin jiru. Nadheenumaaf biyya Arabaatti gubanna nuyi. Maatiin kiyyallee hamma isaanitti tole jiraatanii utuma isaan deebi'anii galanii mana isaaniif ijaaramee wanti garaa isaanii akka isaan barbaadanitti hojjetamee fi utuu deebi'anii galanii saree nama gubu. Saree dantaakiin kanaatti malee isaan dhimma sirraan qaban. Bakka jireenya ofiitii yoo ta'e jiraachaa jiru abbaa isaatu sammuutti qawwisaa abbaa isaan maraata. Maaltu isaan gashee du'an awwaallachuu beeku? Gaafa du'anis maal birrii isaanii nyaatu isaa? Birrii manutti nyaachuu baran miti birrii manutti nyaatu gaafichas. Kanaafiyyuu daraa keessan arga kootii narraa baradhaa baay'een keessan isin fayyadaa. Bakka biyya deemnaan abbaa manaa keessan haadha keessan abbaa keessan obbolaa keessan nan jijjiira nan guddisa hin jedhiina adaraa keessan. Abbaa manaa keessan hin amaniina. Adaraa buukima keessan irra nagadhaate galaamayyuu hojjetadha. Maali nu hin didaamanichi yoo gallee ijaarranne nu didaanuun kanaafiyyuu gallee haa ijaarran. Erga kanaati gallee haa ijaarran. Maatii nadheen qallamna asteenye maatii nadheen qallamna asii sammuu amne. Kanaafiyyuu gallee ijaarranna mana keenyas. Maaloo sammuutti nabina isaniif. Kanaafiyyuu maatii keessanis nan jijjiira. Nan guddisa warreettan dursa of guddisaa. Dursa of ilaallu. Maal akka fakkaannu dursa of ilaallu. Jarri kun hin beekaman bineensa. Utuu dingata ati maatii kee guddisattee too yaaddu. Utuu dingata biyya si buusanii kun salphina guddaadha. Maatiin galagaleeyyuu sin ilaalu. Bakka bilaashuma sammuuti maraatti irraa dhala maatiin galagalee sin ilaalu. Kanaafuu dursa of ilaaluu wayi erga kootii. Adaraa keessan of ilaalaa. Kunoo ani sammuu maxxabeen jira. Kunoo mataa mukkubbii yeroo hundaa hojii Arabaa dadhabeen jira. Maaliif kun hundi akkamitti narra ga'e tu wallaalummaa kooti. Tun abbaa manaa kiyya hin amane ta'e. Utuu maatii kiyyallee hin gargaarre ta'e. Ani yoona kana nama of jijjiire gara biyyaatti deebi'ee daa'ima isaa guddifachaa jiru ture. Garuu immoo yaannis nama hafti beekumsis immoo nama hafa. Kanatu immoo akkas nu gochaa jira.
Bakka akkana saree ta'anii miti. Tu lafaa hammaaruu birrii biyya Arabaa. Kana saree ta'anii hojjetanii yeroo akkana namatti haasa'an maatiin ofii baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu of haa eeggannu adaraa keessanii. Waa'een koo barumsa isiniif haa ta'u. Warroonni viidiyoon kun isin bira ga'e adaraa keessan amantaa keessan isin qabee sabiskiraayib gootan malee bira hin darbinaa. Adaraa keessan viidiyoon kun isin fayyadaa. Baay'een keessan narraa barattu jedhee tayyaada. Waa'een koo akka barumsa isiniif ta'u adaraa keessan isiniin jedhaa galatoomaa.